janajjanaadhaan dhukkee hin kaasinaa walirra. Lubbuuyyee jechaan oolin lubbuun si keessa jirti. Lubbuun ati haasoitu maali? Lubbuun tee nama biraa keessaa maal abbaasiit hojjetti? Sumayyoonni keenya warri ummuu baafatanii fitinaa Maammadoo dhaalaal aadii sodaatanii ummuu hedduu kana isin dhugaa seetanii ummu Umar, ummu Ammaar, ummu Muhammad, ummu Ahmad laalaa maqaa gurguddaa ummuu ofirra fi'anii laalaa Maammadoo sodaa. Yaa Maammadoo ijoollee teenya dhuftee markazaa baaftu yookaan zabxiyyaa galtaa nama nan adabattu. أكبر أكبر هيك دراجة مال جتشود أنت وجداني في الرب مكرت دمل akkana bar guyyaan sun arragaa guyyaa aruuzaati mushurroota keenyaaf bar guyyaa addaati guyyaa xaahaa fi burtukaanaan keessa tasgabbaa'an guyyaa siingilummaa keessaa liiftiin bahan dhiirti akkana qabdee manatti galfatti kolkoloo siingiliin nama rifachiifti bara dhufaa dabraa jilbuma hammatu yeroo hunda makaddaa garaa jala kaayyatu kunoo xaahaan burtukaanaa garaa jala kaayyata yaa siingilii dhiisaa micciira faayidaan ala taate makaddaan arragaa aruuza guyyaa bashannanaa hunduu fataa jennee asitti argamnaa siingilii yoo taates gammadina manaa sargii guddoo keessa sargii xiqqoo jira arruma laallannaa abshir siingiloo cheenuufis ni dabarti roorroon arraatu ni boru seenaa taati ustaaz abuu abalufaan silaa nuttin himanii raahaa itti jiran san akkanan ja'anii abshir siingiloo chee wal malee maal qabna siingiliin jajjabeessuu deema yaa jaranaa komii siingiloo taatu keessaan na dhaqqabe maaliif nurra deemtan jechuun amma naa katabe walaleessaa fi munashidnis dhukkee nurraa kaaftan walaloo fi nashiidaa numarratti baaftan je'ee siingilichi sun bargaraa na nyaate abshiir siingilicha koo kan keetis dhihaate way siingilummaa tana waan isiin nu goote raahaa addunyaadhaa sanis nu dhorgite halkan meeqa guutuu yaadaan garbatoonee waan siingilummaan nu goote cittoon gaalan goone akkana jee siingilichi sun مسكينة والله dhaddachi jaalalaa osoo jiraate nan himadhaa yaa waan isiin na goote siingilummaan akka malee na miite nan hambifnee qabdee mukan na hiite ala siingilummaa keessaa bahuun yaade garuun taanee gatiin maarii jabaate akkam bahuu siingilummaa keessaa abbaan dubraa gabbara nuu xiqqeessaa horiin qabuu eessaan fidaa gabbaaraa harka duwwaa fuudhuun isna dabbara jettee rakkatte narraa yaa miskiina kootu anaatu lillahi siif kenna kootume dhufu Allahu Akbar. Okay, congratulations mushurroonni keenya baganuuf gammaddan xaahaa fi burtukaanaan guyyaa gammachuudha bagee ijaan agartan. بإذن الله قد جمع القلبان وبدأت رحلة الحب والإيمان طه وجد برتكانا وحنانا ألا وبرتكانا أضاءت للقلب زمانا في بيتهما مودة وسلام وفي دربهما بركة ووئام يوما بعد يوم يزداد الحب وسنة بعد سنة يحلو القرب يا طه ويا برتكان السعيدين جمع الله بينكما في الدارين قلبان صارا قلبا واحدا وحبهما يبقى جميلا خالدا اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير دائما واجمع بينهما في خير دائما. Congratulations Taha and Burtukana. Her eyes hold an ocean of loyalty and grace. Her smile is a sunrise that lights up your days. When he draws near the gathering feels blessed. When she's near his heart finds his rest. Congratulations Taha and Burtukana, two souls who longed through the season to meet, now woven together soft, steady, complete. Congratulations Taha and Burtukana, hand placed in hand, the promise they make to walk toward this pleasure for faith's sacred sake. Congratulations Taha and Burtukana, with you dear the world returns is sweet for him. With you her every day feels full and full again.
Congratulations, Taha and Burtukana. Oh Allah, grant them children righteous, beloved and mild, bearers of Quran, humble and mild. Congratulations, Taha. Juleeshin eebbifamaa marri waa barachuun badhaasan jijjiirre barri hojjechuuf dubbachuuf beekumsi angafa beekumsa facaafnus akka sanyii lafaa laatameen dhumatu sammuu keenyaaf hafa. Maallaqaa fi horiin wallaalaa nun baasu hangafni beekumsa kan kufaa nu kaasu qabeenyan saamamni rabbi isiniif kenne baga gammaddan joolle baga geettan jenne. Osoo bitaaf mirgaan rakkoon isin marsuu akka hoomaa waraanaa duniyaaf biyyaa baanusi yeroo qabnurraa qusannee qaraana. Eega hiree waa barachuu arganne bakka teennu aarsaa jiru kaffallee akka galma geennu rabbiin abdii qabna maaf hamilee cabna jettanii fedhii lubbuu of keessatti hiitanii hirriba keessan dhabaa humna keessan miitanii borii keessan bareechuuf har'a kafaltan aarsaa dhugaan keessan lafan badu seenatu isin faarsa. Miidiyaan barsiisuuf baruun chaalenjii addaa gaafata mataa nama hiika dhiigan nama dhaabata neetworkiin qormaata sagalee nama kutaa ifti iskiriinaa agartuu nama buta kana biraa dhuunfaadhaan qara'u jama'aan wal bira qara'uuf hin ta'u. Baruu fi barsiisuun toora oonlaayinaa kutannoo gaafata arguuf milkaa'ina. Garuu daandiin milkaa'inaa heddummaatus gufuu qormaanni baay'atee rakkoon dachaan dhufuu baay'inni kufaatii ijjannoo jabeessa ijjannoo keenyatu milkitti nu geessa. Namni ijjannoon qabne bishaan gabateeti hin qabu kallattii murtii namaa eega ofitti amanee murteessu addatti kallattiin hundinuu karaatti fakkaata waan tokko karoorsuuf murtii dhibba laata gaafa waa murteesse gaabbii quba nyaata. Ofin dhaggeeffatu dhageettii ergisa yaadaaf ilaalcha isaa kan namaatti erkisa gaariin isaaf yaadan isaammoo hammeenyi isaaf laatan isaammoo nageenya. Osoo kan saabaduu namaaf daboo ba'a osoon afeeramin hundaaf miizee ta'a agartuu isaatiin ilaaleen guuttatu itti himan malee funyaansaan fuunfatu namaan masakama miila isaan ajaju hundaan tuffatama miira isaan kabaju. Ilaamee milkaa'uun dandeenyu yoon qabne ijjannoo jireenyi keenya guutuun hin qabu mijjannoo. Sooqiddi ulfaatus deegarran ulfaatu ilaalchaaf deemsi keenya akka sirriin taatu kaayyoon nu baachifnaan sooqiddas haa baannu ofitti amannee ijjannoo haa qabaannu. Gorsi kun hundaa fi tarbiyaa qofaami kan ijjannoo qabuuf kufaatiin homaami. Cabdan sukkuu madhaa caban lakkaayinaa uf daguu keessaniif sababan kaayinaa sababa lakkaahuun sifa dadhabaati barnoota baradhaa lubbuu gaqqabaati. Umriin ammaadhuma addunyaan gabaabdu lubbuun kan bakka malee nu dhaabdu.